nama dubbise sitti deebi'aa cufadhu na obsi. Mubaarak assalamu alaikum. Tam nagaa fayyaa jirta? Nagaa jirtu? Nagaa alhamdulillah naguma. Nagaa alhamdulillah. Dhiifama si kaayinaa sa'u jedheeni. Abshira Ustaaz Lakki. Akkam naguma miti? Nagaa wallahi. Dubbi akkasitti tuqxu wayii xiqqoo ganamaa see fakkaata. Ani barre ijoollee sheerri baran ture Ustaaz dadhabee sheer natti godhe jennaan. Argee ijoolleen deebisuu qabdaa maaloodha jennaan mana banadhee ka'ee Ustaaz Farhaani laayibirra jiru achumatti deebisi jennaan nan dhufe. Ayyee bareedaadha maashaallah. Bareedaadha Ustaaz baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Yoo balleessines gorsaan keenya isinuma nu nama islaamaati alhamdulillah. Nu warra isin yoo abadan yoo kana caalaa yoo arraba fayyadamtan iyyuu warra isin xiqqeessitu hin ta'in warra isiniif gattaa'ee gorfamuuf adabamudha. Tokkoffaa an Mubaarak Musammaa jechuudha. Tokko lammaffaan immoo xiqqoosii karaan banamteetti karaan maalii amma jala Ahmad Borishaa jiru tokko calluma jedhanii kan nama arrabsuu jaallatan ijoollee tokko kan maqaa jaraa waamuun feenyaan jiru jalaaf karaan banamte Ustaaza kiyya qaali ana na beektu waatsaappii kiyya qabdu waan feetu yoo naan jettanii isini Nabi Muhammad alayhi salaatu salaam diinii kanaaf jecha dhahamanii dhiiganii kana isinirraa baranne kanaaf isini karaadhuma sanarra jirtu dukkana nuu ibsaa jirtu kabaja guddaa isiniif qabna jaallanneetu hin ta'in dirqamneetu of dirqine jechuudha maaliyyoo nuun jettan dirqama keenya warra mana banadhee daqiiqaa lama hin geenye footoo keessan kaadhee jennaan ummanni yaa'ee dhufe ani isinii miti nama bucuusi salaamu alaikum jedhuyyuu xiqqoosi waa walitti nuyi jira waan ta'eef nama waan hin taane dubbatu miti abadan isan ergasii dubbadheef warra kaanii deebiseef rabbi naaf hadiisuun jedhaara miti Ustaaza jala deeme seefii jala deemuudha anaaf jechuudha kanaaf gaariidha garuu Ustaaza kiyya ijoolleen tokko viidiyoo kutaniitii wal fakkeessu kan rabbi naaf dubbadha rabbitu hunda keenya yoo argaa maal maqaansaa obboleessa kootu taa'ee daawwaa godha gara jalaatiin daawwaa godhaan argee dhiqqifadhee rabbi naaf guseetti maqaa Ustaaza duniyaadha waraakiraadha. Taa'ee akkas islaamummaan akkana deebi'ee immoo akkasii jedhee waan tokko dubbatee jennaan ani aaree mana banadhe gaafa sana viidiyoo san guutuus ni banuu hin danda'an akkasin amantan jechuudha viidiyoocha irra deebi'een dhaggeeffatu amma achumaan maaliifi dhimmoota hin baranne warri paastarootaa Please mucaa kana jalqaba obboleessa koo iyyoo please minuutii qabadhuuti dubbadheen kaa warri paastarootaa mucaa kana barsiisuu qabdu amantii keessa nuus hin jalaa balleessaa jira maa barsiisaa ka jalqaba xiqqoodhuma siillee ji'a tokko lama karaarra dabee baratee akka akkamitti gorsaa ta'e as bahee jedheen dubbadhee jennaani Abdii Raggaasaas nu arrabsa jedhani geessanii Abdii Raggaasaas maa barateeraa jennaani barachuun mala namni baratee ka'eetti gala obboleessi koo immoo gatiin beeku manirraa dubbadhe malee hin baranne obboleessi koo hin baranne gatiin beeku fanne aga biyya jiru guumaa keessa jiraate guumaa keessa immoo akka itti sochoof akka itti deemu gatiin beeku jennaan hin baranne Abdii Raggaasaa immoo baratee fudhate tun baranne hin fudhatu biyya keessatti akka inni barataa turan quba qabaan dhagahee jechuudha dhimma isaarraa waa tokko dubbannanii yoo immoo Abdii Raggaasaan jedhedha yoo Abdii Raggaasaa na biraati moo isa biraati jo deebi'ee Bakkee moo kan kooti bakkee yoo isin arrabsaa jiraate na biraati kan kootu daataan dhumuu kaateetti garabsaa jennaani Abdii Raggaasaa yoo waan immoo Abdii Raggaasaa nu arrabsaa jira Abdii Raggaasaa nu arrabsaa jira jennaani Abdii Raggaasaa yoo amantii ustaazota waameen jedhe laal jechuudha ustaazota waameen bakka ustaazonni jiranutti hin arrabsin amantii namaa amantii kee barsiifadhu jennee ittinnaa jedheetanii
irraa dubbadhee ani gabaabse dhimma amantii kana keessa galuu illee jaalladhu rabbi walitti bu'uun hin jaallanne nama caala rabbi walitti bu'uun hin jaallanne akkasiinu wanjalli keessa eenyu quturan qabu deebilee immoo karaa nabiin keenya alayhi salaatu salaam itti waamee qata'anii harraan gahame kana annama xiqqeessus miti yoo qalbiin itti cabdan afoona lillah isaaf miti viidiyoolee nan hojjedha hordoftoonni amantaa islaamaallee akka carraa ta'e yoo qalbiin itti cabdan bakka wal geessuu hin qabnu nan balleessin jedha malee tuma hin balleessineeyyuu wal nan balleessee dhiifama guddaa rabbinaaf dhiisu du'aayyuu naa kadhaa yoo dogoggore naa du'aayyuu naa kadhaa ani amantiin koo islaamaa karaa abbaa kootiiti yoo akka carraa wayii dogoggoree qeeqee jiraadhe dhiifaman jedhaan nama obboleessa kooti wajjin laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah wanni duniyaa kanarraa naa caalu hin jiru tasa wan abbaan fedhe waliin jiraanna waliin nagadanna wal gargaarra wal gargaarsinna waa meeqa wajjin goona sabummaadha namummaadha kun amantaa kun naa eeyyamaa yoo dogoggore ustaazna dhaqasanii naa dhaaban dhaabbadhu warra amantii biraatti wajjin hojjetinaa na jedhan tarkaanfii tokkoon sochoowwan amantaa kootu na eeyyama se'een hojjetaa jira dhageessanii ammas immoo dhibbaan dhibbatti amantaan koo miskiina kamiinuu gandaan amantiidhaan wanni qoodaa jedhu hin jiru kanaaf warri olii gad afarsaa jirtan baga gammaddanii viidiyoo ustaazaa fudhattanii olii gad deemaa jirtu ani waan barbaadan yoo jedhanii ustaazonni ana irratti mirga qabuun jedhaan gara kooti kanuma fixadhee ustaaz. Ayyee jazakallahu khair asirratti wanni jechuudha barbaadu anis wanni jedhe yaa namni tokko karaa rabbi irratti waamuun dirqama isaati. Takka maaliif kana gootan jennee dhufnee nuun hojii keessan gallu maaliif jennaan waa aktiivistummaas ta'ee waa siyaasaas ta'ee sin caalan beeknu sintu nurra beeka waan ta'eef hunduu waan beeku namarra caala beeka jenneeti dhiifna waa'ee daawwaa kana immoo isuma daawwaa keessa jirutu beeka jenneetuma otuma nutti dhiistani waan jedhurraati kan hin kee dubbadhe sii galee inni walalee isaanis walalooma isaa keetti inni sirbaanis sirbaa keetti inni aktiivistii siyaasa keessa jechuudha dubbadhe wanni ati amma jette dhumarratti immoo wanta waliin jiraachuu immoo rabbi subhaanahu wa ta'alaatu kan nu eeyyame jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'alaa وقلنا جاء فعل كون صدت رتي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم جد إن الله يحب المقسطين ور كريستانو تا إسي ولين جراتا وجنجرات ربين سنين أركيني جد يوم عالتي مالي ورّي صلاة كيسا نكن صلاة سنين أركيني ورّي أكيس المسلمات سنين أركيني warri dirqiisanii biyya keenya baa biyyan keenya malee keessa miti hin jenne warri nagaa qaban wajjin jiraachuu fi gaarummaa jaraa ooluu akkasumallee gidduu isaaniitti haqaan faraduus ta'e haqaan hojjechuu rabbi isin hin orkineen hun jedhe rabbi eenyurraa isin orkeree jenna innamaa yanhaakumullahu anil ladhina qaataluukum warra isin lolan warra isin ajjeesuuf isinitti bahan salaata keessa akkan salaannee fi warra biyya keessaa baadhanii isin ari'atan yoo ta'e gaafsana loluu ofirraa deebisuu malee warra nagaadhaa wajjin jiraatan rabbi wajjin jiraadhaan hun jedheera kun beekamaadha. Laakiin ammoo wanni nuun jenne nagaa waliin hin jiraatinaa osoo hin taane fakkeenyaaf namni kun daawwaa sirrii hin goone kun hin arrabsine jechuu namarratti dubbachuun akkaataan wanti itti ilaalamu akkaataa macaafaa wal bukkee qabamee quraanaa wal bukkee qabamee macaafuma isaanii qaba ilaalameeti mucaan kun akka macaafa jara karaatti arrabsaan moo arrabsaan jiru ka beeku warra macaafa sana beeku macaafa kiristaanaa beekutu mucaan kun jara arrabsee moo arrabsine beeka warra quraanaa fi hadiisa beekutu mucaan kun jara kana arrabsee moo arrabsine kan miizaanuu danda'u jaradha saniifuu nuuf kana dhiisaa anallee yoo ta'u baatanis akkuma jara barataa ta'u iyyuu garuu ammoo warra beektota ulamaaotaaf hadhiisnu ulamaawwanni gaafa waa dubbatani jala hin deebifnu irraa fudhanna garuu immoo jaraaf hadhiisnu waan jedhu ergaan dabarfadhe walumaa galattu sinillee wanni sun yoo si gaddisiisate akkaati irraa baratteellee waan kana dhiistuuf asitti hime jibbaa waliin qabu walis hin jibbinu deebi'ee immoo barnoota nama biraatiif barnoota ta'a ijoollee tokko tokkotu jira miti viidiyoo keessa fayyadamaniiti suuraa kaanii waa biraa amma dubbataa jiru jaraaf jazaan kan rabbiiti gara kootiin ani yoon akka carraa dogoggoree jiraate iyyuu rabbi naaf hadhiisuun jedhaa jalqaba rabbi naaf hadhiisu yoon dogoggoreedhaan an sanaaf hin dubbanne miira keessan jira gidduu sana obboleessa kootiif an dubbadhe an obboleessa kootii na waliin dhalatee dirqama dubbachuun obboleessa kootiif an iyyi maali warri qeessumaa viidiyoo sana isinii baasuun danda'a nama xansas immoo maal warri paastaroota mucaa kana jalqaba barsiifadhaa kaatii gadi bee hagorsuuyyuu namatti ta'imuuyyuu kaleessuma dhufee kaleessa kana dubbataa mucaan jedheen dubbadhe sana fuudhanii kutanii gidduudha sana booddee komentii irrattis nu galcheedhanis abdii raggaasaa kan waa tokko tun baratiin akkana godhennaan
Allahu alam barachuu danda'a wanni inni dubbataa jiru akkan argetti wanni inni barsiisaa jiru barnoota islaamaati asii ka'ee beddillee dhaqee maal jedhee nu shahadaa walitti nu hidhaa maal wanni inni dubbataa jiru keessaa dogoggoratu nan argee anu nan dubbadha in argine dogoggora wayii angara kootiin in argine waan ta'eef waan akkasii hin hordofnesi amma hin argetti immoo hin argine waan ta'eefi warri silaa ajandaa beekanu dhimmichi ana qabee neetworkiin amoo moo isaan qabe annan jira na qabe fakkaata sagaleen kun nagama isaan okay kanaafuu jennaani deebisuurraa fagaannee jirra kun immoo dhimma oromummaa namaa kennanii namarraa mulqan yookiin immoo waan biraatu hin taane dhimma amantaati amantaa kooratti amantaa koo takkaa jibbees hin beeku amantaa kootiif wannan hojjetu guutuunu rabbirraa waa argadhaafan jeessanii rabbirraa waa argachuu ban hojjetaa jira arii isin ummatatti burjaajeessuu dandeessu deema ummatatti ittiin burjaajeeffadha jeessanii obbolaan koo islaamaa akka dharraa viidiyoo ijoolleen kukkutee olii gadi deemaa jirtu yoo argitanii hubattan lakki akka footoon irra kaa'ame sanaa miti dubbiini an kanan dubbadhe obboleessa koorraan dubbadhe gaafa sanaa wallahi sheekh riyaad jiru abu farahan sheekh riyaadiin gaafadhaa waliin haasofnee kaane sheekh riyaad gaafa sana na jala jiru harkinnaan galuu didanii sheekh riyaadii egaan kijiban yoon illee kijibillee isaanin kijiba gaafachuu dandeessu jechuudha gaafa sana na jala turanii ol harkinnaan galuu didanii miira keessa galeen dubbataa ture waa'ee obboleessa kootiin dubbataa ture waa'ee abdii raggaasaas nu arrabsaa jira jennaan bakka inni isin arrabse viidiyoo fidadhaan jedheeni lakkoofsa koo kennee bakka abdii raggaasaa isin arrabse natti fidaati ustaaz an hukumiin kennu laati jammar wallahi hukumiin kennu hukumii waa'ee amantaa irratti dhoosaa amantaa akka inni itti dhufe yoon obboleessoo amoo nuti qabadhume akka inni itti dhufe nan dhagee amantaa keenya hadhaa obboleessoo amoo deeqaa tokkotti dubbadhee deemaa dhiifama akka amantaan keenya hadha ga'e rasuulli keenya alayhi salaatu salaam isin biratti illee waan akkanaa haasa'uun hin jabaata waan meeqa isaanirra ga'e waan meeqa isaanirra ga'e itti dhiiganii hijibduudha jedhamanii seeriidha jedhamee wanni meeqa jedhamee amantaa keenya irratti qishinaa እና እስላሙማን gatii guddaatti kafalame rasuulli keenya alayhi salaatu salaam gatii guddaatti kafalanii bakka dukkanni jiru guutuu islaamummaan ni jirti bakka ifti jiru guutuu islaamummaan ni jira kanaafuu obbolaa koo shahaadaan walitti nu hidhee yoo akka carraa natti mufattanii laatan dhiifama guddaa wallahi an sanaaf hin jenne sanaaf illee hin jedhu hin qoosus waan akkanaa waa'ee amantii keessa galee laaquus qoosuus hin barbaadu abbootii amantaa qabdii hukumis kennee hin beeku hukumis kennee hin beekuun kennus hukumi qaba kana yoon isin gargaaru hin dandeenye afaan qabadhe taa'uu hin dadhabu isinii galee dhageessanii kanaafuu yoo qalbiitti cabdan afoona lillaa du'aa inaa kadhaa inuma du'aan isin irra barbaadaan gara kootiin malee nama abaarsa barbaadu miti kanuman jedha ustaas